Akkam ooltan akkam bultan dhaggeeffattoota ilmaan Oromoodha hundi keessan nagaa keessanii baga jiraattan bishaan faayidaalee adda addaa akka qabuu fi faayidaa akkamiis akka qabu hedduu ni beekna garuu tibbana kana haarootii as baate bishaan garaa qullatti dhuguun hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbatu an kan isiniif dubbisu obsan tamaame. Ganama akkuma hirribaa kaaniin bishaan garaa qullaatti dhuguun fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkuma qorannoon biyya Jaappaan jedhutti ganama akkuma hirribaa kaaniin bishaan garaa qullaatti dhuguun faayidoota adda addaadhaa qaba. Keessaahu dhukkuboota akka bowwoo yookaan humataa dhukkuba dhahannaa onnee furdachuu hamma barbaachisnee oli biroonkaayitii, asmii, dhukkuba tiivii, dhukkuba kalee, coggaarraa, dhukkuba ijaa fi keessumaahuu dhukkuba gama gurraa fi gama qoonqootiin dhufan hedduurraa nama baraaruudhaaf faayidaa guddaa qabaa jedhan. Kanammoo akkaataan itti fayyadame isaa yeroo hunda akkuma hirribaa kaaniin ilkaanii fi afaan keenya osoo hin qulqulleeffatin duratti bishaan burcuqqoo afur yookaan meeshaalee bishaan itti dhugaman afur dhuguudhaan sana booda ilkaanii fi afaan keenya eeguu qulqulleeffanneen boodatti nyaataas tahee dhugaatii tokko osoo hin dhuyne daqiiqaa 45 oliif eega turreen booda nyaataas tahee dhugaatii isa barbaachise nyaachuun ni danda'ama. Kun fayyaa keenyaaf hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbatu. Keessumaahuu warroonni umriidhaan achi deeman dhugaatii kana yeroo takkaatti afur dhuguu waan hin dandeenyeef yeroo yerootti afur dhuguudhaaf yaadanii gama afuritti akka ol guddifatanis asumaan ni beeksifna. Namni kana dhugu immoo yeroo adda addaatti fincaaniin cinqamuun hedduu jirti. Tun immoo fayyaa keenyaa fi barbaachisaa akka taates